Ani maqaan koo Shallamaa Jooteen jedhama. Kanaan irraa dhufee bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaarraa fayyisuu Waaqayyoo fageenyaan daangessu kan jedhu san akkuma jiru. Ani dura dhibee asmiitiin baay'een rakkachaa ture. Oksijiinii faadhaan deemaa ture. Oksijiinii kiisitti baadheen ofitti afuufaa ture. Gara Waaqayyoon dhufne yeroo sanan amantaa Ortodoksiin hordofa. Waggaa lamaaf oksijiinumaan hin deeme sirum. Kiisii keessatti hin qabadhaa yeroo baay'ee nawannoo jedhe isuma fudhadheen ofitti afuufa. Saniinan bayyanadhaa. Halkan kana irra fuu halkan yoo lama sadii gara alaatti bahin qilleensa fudhadhaa. Gaafa rakkoon kun natti cimee jedhuuni mana hiriyaa kootii deemnee televezyiinii keessatti raajii masarat arge. Achumaanan televezyiinii keessatti inni waa'ee azmii xifachaa jira. Nan arge na fayyisa kaa gooftaan jedheetuma amiin jedheetuma fudhadhee balaqqamee na keessa bahe. Ergama dhukkuba saayinasii asmii kaansarii HIV narvii dhibee magaa qabuuf hin qabne mataa amma miillaatti du'eera si keessaati. Aangoon kam humni kam gooftummaan kam maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon ammaa jalqabee biqilaa abbaan koo inni waaqarraa hin dhabne kamiyyuu hin buqqaa jedhamee caafamee jira. Harki Waaqayyo abbaa ilma isaa fura qulqulluu kan si keessa hin dhabne. Maalidha maqaan isaa? Dhibee guddaa hin beeknu waaqa isa guddaa duwwaa beeknu. Wanta waggaa sitti lakkaa'e waggaa meeqa ta'u sa'aatii kanaa kaasee buqqa'eera si keessaati. Buqqa'eera, 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 buqqa'eera. You are free, you are free, you are free. Edaa fayyisuun bakka kanaa jira nan jedhuun gaafasuma jammaree amantaa kana amanadhee gooftaa fudhadhee sana dura baay'ee rukutamaan ture. Ekonomii kiyya rukutamaadha, fayyaan kiyya rukutamaadha. Daldala irratti waggaa 12 olan hojjedhee homaa fooyya'insa tokko hin qabu. Jireenyi kiyya rukutamaa tureeyyu bakka akkuma walii galaatitti. Waaqayyoon na fayyise kanarra. Fayyisuu Waaqayyoo fageenyi hin daangessu kan jedhu san Waaqayyo dhibee azmii kanarra amma bilisaani waa tokko hin qabu kanarratti na fayyisee kana Waaqayyo naa galateeffadha. Sana booda daldala kiyya itti fufee daldaluun jalqabee bara 2016 as konferansii daldaltootaati irratti dhufe akka nama fayyisu kaa bareera beekeera fayyisuu Waaqayyo halaalayyuu na fayyise asitti maan hin jirren fayyee galadheetu mana manee as dhufee 2016 konferensii kana hirmaadhe asumatti tajaajilamee namni harka guutee facaase harka guutee haammata kan jedhu sun keessa kiyya dhufe sanyii kiyya harka guuteetuma asitti facaasee galee gaafuma nasii galuun gannuma san keessa kuni toora gimbootii keessatti gannuma san keessa lafa tokko qabxii 5 bitadhe kanaan milkaa'ee lafa bitadhee galee ijaarsa jalqabe 2017 inni lafa kana naa bite kana ijaaruu silaan dadhabu gooftaan harkan xiqqaatu anan jedhuun jalqabe ispiiduma gaara araaraatiin naa xumuraman jedhe ispiiduma gaara araaraatiin waggaa tokko keessatti xumuree ammallee suuraa isaa qabadheen jira kinoo suuraan kun hin mul'ata ispiiduma gaara araaraatiin waggaa tokko keessatti manni akkana fakkaatu naa xumurame kanaaf ammas kana naa galateeffadha. Bara 2018 kana mana kiyyatti galee mana kana fakkaatutti iddoo hojii kiyyaas naa babal'isee iddoo hojii san Finfinnee keessatti hojjedhaa biraanchii lama naa ta'e iddoo lamatti banadhee amma haala gaariidhaan hojjechaa jira Waaqayyo simboo isaa aboo isaatti naaf godhee nama kamiyyuudhaa ol Waaqayyoon eebba isaa naa kennee hojjechaa jira kanaafis Waaqayyo naa galateeffadha. Dhumarratti wanni jechuu barbaadu nama Waaqayyo bara kana biyya kanaaf kaase biyya lafaa kanaaf Waaqayyo kan kaase Waaqayyo isaa naa eebbisu. Hamma dhumaatti jabeessee isaan dhaabu maatii isaanii wajjin bara baraan isaan jiraachisuun jedha. Itti dabalaa gooftaa keenyaaf galata jabaa. አቶ ሸለማ ጁቴ የመጡት ከሸገር ከሱሉልታ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። የእግዚአብሔር የማዳን እጁን ርቀት አይገድበውም። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ እንደሚሉ እኔ ከዚህም በፊት ለ5 ዓመታት በአስም በሽታ በጣም እታመም ነበር። እዛኔ እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ይህንን በዚህ ህመም በጣም ተቸገርኩኝና እዛኔ እኔ ኦክሲጂን መድኃኒት በአፍ የሚወሰድ ተሸክሜ ሄዳለሁ። በጣም ያፍነኛል፣ እንዲሁ በጣም ያሰቃየኝ ነበር። ይሄ በሽታ ሲበረታብኝ የተለያየ ሐኪም
ቤቶችንም እጄ መፍትሄ ሲያጣ ጓደኛ የቤት ሄድኩኝና አራራ ቴሌቪዥን በስክሪን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እየጸለዩ ነበር። እኔም ከነሱ ጋር ጸለይኩኝና አስም በሽታ ያላችሁ ሰዎች ያለባችሁ ሰዎች እንዲሁም በተለያየ በሽታ የተያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ ከኔ ጋር በእምነት ጸልዩ በማለት ቃል ሳወጡ እኔም ከነሱ ጋር በእምነት ጸለይኩኝ። አስታውካችሁ ይወጣል ሲሉ እኔንም ደማስታወከኝና ያ አስም ሙሉ በሙሉ እኔን ለቀቀኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ የአስም በሽታ ተመልሶብኛል። ቀን ሙሉ በሙሉ ዳንኩኝ። እዛ ሁኜ ቤቴ ሁኜ ያዳነኝን አምላክን አመሰገንኩኝና እኔ ዛኔ ሌላ ችግርም ነበረብኝ። ለ12 ዓመታት በንግድ ስራ ላይ ተሰማራሁኝና ይህንን ስራ ሰራለሁ፣ ግን ስኬታማ አይደለሁም። ይህ ስራም ስኬታማ ስላልሆንኩኝ እኔ 2016 ዓመተ ምህረት ነው የነጋዴዎች ኮንፈረንስ መሄድ አለብኝ። በርቀት ያዳነኝ አምላክማ እዛ ከሄድኩኝ ብዙ ነገር ይሆንልኛል በማለት በእምነት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ መጣሁ። እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍሴን አዳኝ አድርጌ ተቀበልኩኝ። ወደዚህ ሲመጣም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ያስተምሩና እንዲሁ ደግሞ ጸልዩ ነበር። እጁን ሞልቶ ይዘራ እጁን ሞልቶ ያጭዳል በማለትም ቃል ያወጡ ነበር። እኔም መዝራት አለብኝ በማለት ዘሬን ዘራሁኝ። እግዚአብሔር ረዳኝ። ከዚህ ከወጣሁኝ በኋላ በ1.5 ሚሊዮን ያንን መሬት ገዛሁኝ። ያ መሬት መኖሪያ ቤት የምሰራበት ቤት ስለነበረ እንዲሁ ደግሞ እዛን ቀን አራራ ዋቀዮ አዱኛ በሚሮጥበት ፍጥነት ሮጡ እናንተም ስራችሁ ይሳካላችሁ በማለትም ቃል ሳወጡ እኔም ይሄንን አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። እግዚአብሔር ረድቶኝ 2016 ዓመተ ምህረት እዛ መሬት ላይ አሁንም ቤት ሰራሁኝና እዛኔም ዘሬን ዘርቼ ነበር። ያንን ቤት ሰራሁኝና ጨርሼ አሁን ገባሁበት። እግዚአብሔር ይሄንን የመሰለ መኖሪያ ቤት ሰጠኝ። ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኔ በስራዬ ስኬታማ አልነበርኩም። እግዚአብሔር ስራዬን እንኳን እንዲሳካልኝ አድርጎ 2 ቦታ ብራንች ከፍቼ እየሰራሁ ነው። እግዚአብሔር በዚህም ስኬታማ አድርጎኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እግዚአብሔር ባርካቸው፣ ቤተሰቦቻቸው፣ ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ባርካቸው በማለት ባርኮ የሆነላቸውን መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።